limiti na fibse ifatti na base Chubu konduma na bise yekena Nagaa Waaqayyo isiniif haa ta'u. Akkam jirtu hordoftoota keenya, kun sagantaa birmadummaati. Ani obboleessa keessan faarfataa Eeliyaas Gabulaati. Sagantaan birmadummaa yeroo hundumaa roobii galgala sa'aatii 3:00 irraa kaaseetu isiniif darbaa. YouTube'dhaan kan inni isiniif darbu Eeliyaas Gabulaa Official Channel kan jedhu irrattidha kan inni isiniif darbu. Kanaaf asumaan warri akka carraa arra sagantaa kana hirmaataa jirtan, YouTube kan hordofaa jirtan, subscribe gochuudhaan, comment, share walii gochuudhaan, like gochuudhaan YouTube kana hordofaa. Sagantaan gaafa gadhiifamu dafee akka isin bira ga'uu fi subscribe gochuu hin irraanfatinaan isiniin jedha. Gooftaan maccaa guddisee isin eebbisu. Biyya garaagaraa keessa kan jirtan, biyya keessa biyya alaa kan jirtan hundi keessan sagantaa kana hordofaa kan jirtan Waaqayyo isin eebbisu. Komentii isin gootan, yaada isin naa kennitan hundumaa nan dubbisa, nan argaa. Gooftaan bara baraan isin haa eebbisu isiniin jechuu barbaada. Bilbilaan bifa social miidiyaatiin amma naa danda'ame Facebookidhaan, TikTokidhaan irraa kukkutuudhaan amma ta'ee san gadhiisuu irratti hordoftanii yaada kan naa kennitan Waaqayyo Gooftaan guddaa isin haa eebbisuun isiniin jedha. Egaa sagantaan keenya ammaaf barumsumarradha kan nu jirru. Gara fuula duraatti faarfannaanii fi panel discussion akka inni itti fufu yeroo hundumaa kaaseen isinitti himaa ture. Waaqayyo Gooftaan gara sanatti akka inni nu guddisu abdii guddaan qaba. Kanaaf ammallee nu waliin turaan afeerraa koosa jalqabaati. Sagantaa kan hamma xumuraatti hordofaa. Qulqulluun dubbii sagalee Waaqayyoo kan inni ittiin darbu YouTube channel Eeliyaas Gabulaa Official Channel kan jedhudha. Kanaaf hordofaa. Gooftaan guddisee isin haa eebbisu. Egaa sagantaa keenya guyyaa har'aa walii wajjiniin iddoo madhaabnee kaasnee itti fufna. Barumsaa walitti fufinsaanii jalqabnee jirru kana itti fufna. Amma kutaa 21 kan nu jirru. Hudduuba deebitanii warri kanaan dura hin hordofini akkasiin hordoftan ammallee isin afeera. Waaqayyo Gooftaan guddisee isin haa eebbisu. Egaa sagantaa keenya guyyaa har'aa ani akkuma isinitti obboleessi keessan faarfataa Eeliyaas Gabulaati. Kaameraadhaan immoo obboleessa koo Sooressaa Getaachoo jalqabaa kaasee hamma xumuraatti waliin turra. Giraafiksii isaa hojjechuudhaan yeroo hundumaa torbanitti na bukkee kan dhaabatu bareedee akkasiin suuraa kana hojjetee YouTube'n kun akka inni bareedu isiniif darbu kan godhu Yoonaas Getaachoo Burqaa Graphics. Namoonni baay'een ni beektu jedhee yaada. Itti fayyadamaa isinillee. Gooftaan guddisee isin haa eebbisu. Amma sagantaa keenyatti fufna. Utuun jalqabneen dura akkuma kanaan dura goonu Hafuurri Qulqulluun akka nu barsiisu, Waaqayyo akka nutti dubbatu walii wajjiniin kadhanneetu jalqaba. Gooftaa keenya guddifnee si galateeffanna. Yeroo kana sin nu laate maqaan kee haa eebbifamu. Obboloota koo sagantaa kana hirmaataa jiran, hordofaa jiran, carraa kana waan isaanii laattee fi ayyaana kana waan isaanii baay'ifteef galanni siif haa ta'u. Dubbiin kee kun jireenya isaanii haa geddaru. Haala isaan amma jiran keessaatii gara boqonnaa haaraatti kan isaan tarkaanfachiisu sagaleen kee isaaniif haa dhufu. Maqaa Yesuus Kiristoosiin eenyummaan kee, guddummaan kee maqaa Yesuus Kiristoosiin amma barumsa kanaan haa mul'atu. Hamaan isa kanaan mormu Waaqaaf lafarra kan jiru yaada keenya fuudhee kan badu dalga dubbii Waaqayyoo akka nu hiikkannu kan godhu maqaa Yesuusiin kan waraaname haa ta'u. Jalqabaa hamma dhumaatti Hafuurri Qulqulluun nu haa barsiisu. Galanni siif haa ta'u. Maqaa Kiristoos Yesuusiin si kadhanneerra. Ameen. Tole Waaqayyo Gooftaan isin haa eebbisu. Egaa barumsa keenya yeroo darbee si yaadachiisuudhaaf jecha barbaachisummaa sagalee Waaqayyoo kan jedhu jalqabneetu waa'ee Yohaannis Cuuphaa isa dura haasaa turre. Waaqayyo Yohaannis Cuuphaa gaafa kaase sagalee isaa gara isaatti erge. Sagalee masaa erge lafa inni jirutti haala mijataa keessan turre, lafa onaa Yordaanos keessa gaafa inni ture. Nama sanaaf Waaqayyo sagalee isaa erge. Sagalee isaa inni erge sun immoo biyyaaf akka ta'u isa godhe. Gabaabaadhumatti ergaa ni isatti kenname sagaleen gara isaa dhaqeessuun amma irraatti nu gargaaraa jiran. Bara keenya kana keessa natti dubbateera Waaqayyo.
aanaan natti dubbateera kun ammuma kana wajjin hin turre kan nuun jedhan safara keessa guutan miidiyaa irra guutan walii isaa wallaalli yeroo ammaa kana sammuun namaa sakam akka fudhatu sakam akka dhiisu baran itti wallaale bara nu itti joonjoofne waldaan kiristaanaa yoo akka isaa bara isheen itti wallaalte bara kana keessa atti dubbateera namoonni kan jedhan baay'ee nu rakkisaniiru. Kanaafi falli isaa maali? Falli isaa sagalee Waaqayyooti. Sagalee Waaqayyoo kana Yohaanis Cuuphaa bira sagaleen Waaqayyoo dhaqe kun maal fakkaata? Erga gara isaa dhaqee Yohaanis Cuuphaan maal ta'e? Raajii bara kakuu haaraa keessaa isa tokkodha. Inni raajii hafuura Eeliyaasiin nan kaasa Eeliyaas deebi'een dhufa isa jedhamu hafuura Eeliyaasiin nama ka'e nama raajii bara kakuu haaraa keessa Waaqayyo kaasee dubbii isaa itti erge nama kanatti Waaqayyo dubbii sagalee isaa itti erge ergasii booddee maal ta'e namni kun kan jedhu isarra dhaabbanneetu namoota Waaqayyo nutti dubbateera jedhanii nu rakkisan kana akka seen sobduu taate kan ittiin adda baafannu baay'ee isaanii hunda isaanii miti baay'een isaanii sobdootadha. Sobu Waaqayyo isaanitti hin dubbanne kan nuun ittiin adda baafannu keessa safartuun keenya inni guddaan tokko namicha kanadha. Dubbiin Waaqayyo gara isaa dhufe. Isa kanatuun ilaaliin dura Waaqayyo nama sagalee isaa kana sagalee Waaqayyo kana bu'aa sagalee Waaqayyo barbaachisummaa sagalee Waaqayyo kana jalqaba duraatti akka isin beektan akka nu beeknuu fi xiqqoo ishee dubbachuun barbaade sagaleen Waaqayyo kun maali kan jedhu beekame kan walii wajjin ilaalle sagaleen Waaqayyo kun maali kitaaba qulqulluu kanadha. Kitaaba qulqulluu kan inni biraan Yesuus waliin jedhu bal'inaani udduuba deebi'aati kutaa 20ffaarraati ilaala har'a garuu bu'aasaa yookaan immoo sagalee Waaqayyo barbaachisummaan isaa maaliif barbaachisa sagalee Waaqayyo kan jedhu qabxii tokko duwwaa walii wajjin ilaalla. Inni tokkoffaani ittiin fayyuudhaaf nuuf kenname sagaleen Waaqayyo kan inni nu fayyadu faayidaan isaa inni guddaan nu fayyisaan sagaleen Waaqayyo akka namoonni itti yaadan kana miti sagalee Waaqayyo gaafa jennu kitaaba qulqulluu kana kitaaba qulqulluudha waliin jenneerra kitaaba qulqulluu kana namoonni akka isaan bara kanatti yaadan miti baay'een isaanii vaaliyuu isaa baay'ee gabbuusanii yookaan gatii isaa gabbuusanii akka isaan itti yaadaniti kana miti sagaleen Waaqayyo yookaan kitaabni qulqulluun kun barreeffama akkasumaanii miti. Barreeffama akkasumaanii kitaabota addunyaa kanarra miiliyoonsi guutanii jiran laayibireerii gurguddaa keessa tuulamanii jiranii wajjin tokko miti. Sittani obboleessa koo tokko miti. Kitaabi kun kitaaba addaati. Kitaabi kun kitaaba addaati. Kitaaba jiraata. Kitaabi kamiyyuu lubbuun qabu. Kitaabi lubbuu qabu macaafa qulqulluu yookaan kitaaba qulqulluu kanadha. Wangeela Kiristoos uumamaa kaasee amma mul'ataatti jiru duwwaadha kan lubbuu qabu. Kana beektu laata? Lubbuu qabu. Kitaaba lubbuu qabu kan isa keessatti barreeffamee jiru lubbuu kan qabu isa duwwaadha. Utuu dubbiftanii lubbuu qabaachuurra iyyuu darbee isinitti iyyuu lubbuu kan isinitti uumuu danda'u kitaaba addaati. Kitaaba qulqulluu. Kitaaba qulqulluu barreeffama sakaanirraa adda kan ta'e addunyaa kanarra kitaabi lubbuu qabu tokko iyyuu hin jiru. Kitaaba qulqulluu dhaala. Kana jala muleen isinitti hima. Aaruu dandeessu warri kaan. Inni kun dhugaa hin haalamne. Morma koon kenna kitaaba qulqulluudhaan kan lubbuu qabu hin jiru. Hin jiru. Kan inni sunoo inni kunoo hin beekwaan hin jiru hin turre hin jiraatus kitaaba lubbuu qabuudhaan dubbiin Waaqayyoo jiraataadha. Barreessaan Ibrootaa boqonnaa 4 lakkoofsa 12 irratti dubbiin Waaqayyoo jiraataadha humna hojjetuuf keessaa qaba billaa gar lamaan qarame caalaa qara qaba inni lubbuuf hafuuraa fi buusaaf dhuka gargar hin baasa yaadaaf akeeka garaa namaas qoree faraduudhaaf hin danda'a jedheetu dubbata barreessaan Ibrootaa kun gaafa dubbatu dubbiin Waaqayyoo seenaa tokko miti yookaan immoo seenaa barreeffamee taa'e tokko osoo hin taane arra guyyaa irraa kana gaafati dubbiftuu sirratti hojjechuu kan danda'u arra guyyaa irraa kana hojjechuudhaaf lubbuu kan qabu humna kan qabu muruu kan danda'u kitaaba kamiyyuu dubbiftee naan hin muruutu ati dubbiftu waa wayii muruu hin danda'u. Sirraa waa muruu hin danda'u, biyyarraa waa muruu hin danda'u, waa kutuu hin danda'u, waa jijjiiruu hin danda'u. Utuu dubbisaa jirtuu kan jijjiiruu danda'u, kan waa sirraa muruu danda'u, kan waa sirraa kutuu danda'u kitaaba tokko duwwaadha. Laayibireerii kam keessa dhaqiti waan barbaadde dhaqi dubbis jireenya kee kan geddaru wangeela Kiristoos duwwaadha. Tu dubbiftuu jireenya kee geddaramuu kan danda'u kan lubbuu qabu
kitaabi jiraataan sagalee waaqayyoo kan baatu macaafa qulqulluu kanadha. Maqaan Kiristoos kan eebbifame haa ta'u. Kanaaf dubbii waaqayyoo seenaa namootaa wayii tokko kan barreeffame wayii tokko tuun ta'e har'a lubbuu kan qabamu. Har'a lubbuu kan qabudha. Barreessaan Ibrootaa maal jedhaa? Barreessaan Ibrootaa keessa ba'ee qoruu kan danda'u keessa namaa hammeenyati gootu waan ati yaadaa jirtu yaada namaa meeshaan argu hamma irraatti hin jiru. Waan isin dhibu keessaa kitaabi garaa kee keessa argu tokko hin jiru. Kaleef ribuu garaa gara qoree yaadi namaa baay'ee dhokataadha. Sagaleen Waaqayyo eenyuyyuu isaa arguu hin danda'uudha. Kan kana arguu danda'u eenyu beektu Waaqayyo. Waaqayyoodhaan. Waaqayyo kunooti sagalee isaa kana. Sagaleen Waaqayyo kana mureetu garaa gara baasee waan ati yaaddu tokko arguu danda'a. Mana murtii yoo deemtan nama tokko yakka inni hojjete yoo qabatamaadhaanii qabaattan du'aadha. Yookaan viizuwaalii isaa yookaan immoo tuun hojjetu dhugaa baatuu yookaan immoo misikirsa jedhan yoo qabaattan du'aadha kan isinii faradamuu danda'u akshinii yookaan immoo gocha godhame irratti hundaa'etu. Sagaleen Waaqayyo gochati goote tuun ta'e gochuuf utuu ati jirtu yaada kee keessa arguu kan danda'u. Keessaa baaddaa macaafa qulqulluu sagalee Waaqayyo. Sagaleen Waaqayyo bu'aansa ammana jedhamee himamuu hin danda'u. Dubbii Waaqayyo yaada namaallee arguu kan danda'udha jechuudha. Kan nama ajaa'ibu gara mata duree kootitti gaafan isinii deebi'u fayyisuu kan danda'u kitaaba utuu dubbiftanii ittiin fayyuu dandeessan sagalee Waaqayyoo kanadha. Sagalee Waaqayyoo kana macaafa qulqulluu kana salphifnee akka nuun har'a itti ilaallu isinitti fakkaate. Sagalee Waaqayyootiif iddoo akkati qabaattuun barbaada obboleessa obboleettii ko. Sagalee Waaqayyoo si keessatti iddoo hin qabu yoo ta'e ati du'aadha. Sababi isaa fayyina kan ta'e ittiin fayyuudhaaf kan nuuf kenname sagalee Waaqayyoo kanadha waan ta'eef. Sagalee Waaqayyooti. Fayyisuudhaaf humna kan qabu. Utuu dubbiftuu kan itti fayyitu fiiziksii utuu dubbiftuun fayyitu. Keemistirii utuu dubbiftuu hin fayyitu. Kitaaba namoota bebbeekamoo addunyaa kanarra jiran utuu dubbiftuu hin fayyitu. Sagalee Waaqayyoo utuu dubbiftuu garuu hin fayyitu. Hin fayyita. Sagalee Waaqayyoo. Uumamaa kaasee amma mul'ataatti kan jiru si fayyisuudhaaf, si jijjiiruudhaaf, du'a si oolchuudhaaf sagalee Waaqayyootu keessa guutee jira. Waaqayyootu sitti dubbataa jechuudha. Kanatti gaafa dubbifattu isinitti meera. Yeroo darbe teessanii sagalee Waaqayyoo kan akkasiin gaafa dubbiftan normaal kitaabuma wayii dubbisaa jirtu ta'e Waaqayyo wajjiniin haasaa jirtu Waaqayyootu isinitti dubbataa jira. Sagaleen Waaqayyoo immoo humna hojjetu qaba. Isin hojjeta. Jireenya keessan hojjeta. Foon keessan hafuura keessan fayyisa. Kan isin ittiin fayyitan dubbii sagalee Waaqayyootu. Waa biraa ofumaa joortu. Waa biraa barbaacha fayyinaaf hin joorina. Elaa dubbii sagalee Waaqayyoo gattaa dubbifadhaan fayyitu. Hin fayyitu. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifatan faarfataan Daawit gaafa faarfatu faarsaa 107 baay'ee beektu baay'een keessan 19:20 irraati rakkina isaanii keessatti gara Waaqayyootti iyyatanii yommus inni muddama isaanii keessatti isaaniin gargaare jedhee deebi'eetu dubbii isaa erge isaan fayyise boolla du'aa keessa isaan baase maqaan Waaqayyoo kan jalli kun cubbuudhaan waan adda addaatiin taphataa isaanii tuufanii utuu isaan jiranii faarfataan gaafa faarfatu maal jedhaa? Ini iyyatan gara Waaqayyoo gaafa isaan gara isaatti iyyatan maal wayya jara kana oolchuudhaaf jennaan jara kana oolchuudhaaf Waaqayyo waa tokko duwwaa godhe innis sagalee isaa maqaan Waaqayyoo sagalee Waaqayyoo boolla du'aa keessaatii kan baasuu danda'u namni tokko boolla keessa seenenna humna deebisee achi keessa dhufuu kan danda'u sagalee Waaqayyoo duwwaadha wangeela duwwaadha maqaa Kiristoos haa eebbifamu baay'ee natti tola dhugaan isin jedhu mana kee keessa teessa sagalee kana dubbifta boolla du'aa keessa baata. Mana kee keessa teessa sagalee kana dubbifadha hin fayyita. Mana kee keessa teessa dubbifadha jireenya kee dubbifadha. Sagaleen Waaqayyoo keessa ati jireenya qabu namni jireenya qabu nama dubbii Waaqayyoo isa keessa dubbii sanatu du'a sabo obboloota sagalee Waaqayyoo baadiyyaa magaalaa kan jiran sagalee Waaqayyoo fayyuudha kan ittiin fayyitan Waaqayyo sagalee isaatiin fayyida. Namoonni tokko
Physically Yesuus Kiristoosiin yoo argan uumamaan Yesuus maan fuudhaan argan. Yesuus Kiristoos mana kee keessatti dhala kiisii kee keessatti baatee deemu sagalee isaa baatee dhugan. Yesuus Kiristoos akka sagalee isaatiitti. Sagalee isaatiin Yesuus bira yoo dhaqxan Yesuus sagalee isaatiin. Wangeela kanaan maqaan gooftaa kan itti fayyadamu. Daawwiin boolla du'aa keessa isaan baasuu keessaa baasuudhaaf humna kan qabu sagalee waaqayyoo maqaan gooftaa eebbifamu. Faayidaan sagalee waaqayyoo saganadhaan ittiin fayyuudhaaf Maatiyoos boqonnaa 8 irratti ajaja hangafa dhibbaa sana yaadatu jedhee yaada. Maatiyoos boqonnaa 8 lakkoofsa 7 irratti Yesuus immoo ani dhufee nan fayyisa jedhee hangafni dhibbaa sun garuu deebisee gooftaa bantii mana kootii jala lixuu ta'e anaaf ta'u. Tokkicha duwwaa dubbadhu saawwan kun fayyaadhaan ajaja dhibbaa waan sana jalqabsiisee jedhee Yesuus Kiristoos wajjin Yesuus Kiristoos wajjin walakkeedhaan gooftaan Yesuus Kiristoos akkasitti jedhe mana kee dhufeetaman yaa'u kootu na jalaa sabee du'aa jireenya gidduu jiraannaan dhufeensi fayyisaa inni nageenya jedhee ba'aa tokko yoo barbaachisu normaan barbaachisu maana sagaleen akkam akkam sagalee ajajaa dhibbaa kan baay'ee Yesuusin fiizikaalii argatee maaluma akka sarara naa kaayi miila sarara naa kaayi akkasuma sana naa godhe kana hundumaan barbaachisu isin barbaachisu kan hundumaa gochuun mana bu'uuftee ani nama jabbamaadha jechuu isaatti baraa tokko kan inni haasa'u garuu waa tokko dhaqanii amanaa dubbiin Kiristoos afaan isaa keessaa wanti ba'u dubbiin isaa afaan waaqayyoo dubbiin wanta sitti barreeffamee afaan waaqayyoo isaa kunumti atumti dubbatte jennaan eenyoo sagalichi jedhee humna qabaatee maal godhaa hin fayyisaa dhugaadhuma yeroo dhumanni dubbatte sana saatii sana fayyadamuu sun dhagaa dinnaddina kana bakka dhaqi garisuma fayyeedhale afaan isaa keessaa gaba fayyeedhale maqaan Kiristoos kan eebbifame haa ta'u anaaf isin achi jennu akkasi jennu awwaaltuu fi dhaqni akka bisuusin maal waan akkasi dubbii waaqayyo kinaa dubbii Kiristoos itti naman wangeela kanatti hin naman dubbii namaatti hin ramanna dubbii raajota keessatti hin namantu dubbii xibaattota keessatti hin namantu dubbii xibaattota keessatti isaanis isinitti himatu isinis bakka macaawachaa isaanii dubbii isaanii namatti malee dubbii waaqayyo malee muun fayyidan dubbiin namaan fayyisu raajii abbaa barbaadatu dhugumaan isin hin jedhu kan fayyisu sagalee waaqayyo raajiin inni sitti dubbatu sagalee waaqayyo miti ta'e naan fayyidu kanaaf hin fayyidan baay'een keessan kanaaf baadiyyaadhaan magaalaarra joortu mana qaalii irra jooruudhaan innoo isheen kun maqaa Yesuusiin adda baafate malee mana maqaa irra jooruudhaan ta'uu isaa maaliif sagaleen waaqayyo hin jiru sagalee waaqayyo hin barattan isaanis hin barsiisan sagalee waaqayyo hin jaallatan jarris hin jaallata maal godhata sagalee waaqayyo kun ammoo makana bakka ammoo makana jaalala waan qaqqabu hin barbaachisu kun hedduu akkasitti dubbatu sagalee waaqayyo kana haala haaraan irra deebiin isin mul'ata akka uumamaa akkasii amma mul'ataatti kan jiru haaraan fidanii qaban tajaajilaan kammoo ka'iyyuu wangeela kana ala waan nuuf wangeela kana keessatti eeggannaa wangeela kana akka wangeela kanaatti kan hin isaa dhagaa keessaa bahee jennaan fayyinni jiru du'a malee fayyinni jiru badiisa malee wangeela kana ala fayyinni jiru wangeela Kiristoos sagalee waaqayyoo ala fayyinni jarri amma sagalee nama baasaa qaalaa waxaalloo yaamna samaanuu yindaqaad ምናምን እስቲ ይህን መኪና የኔ ነው ምናምን jechoota tokko tokko irra deddeebi'anii sin jechisiisanii na waan isin waan isaan faasaan waaqayyooti sagalee waaqayyoo miti taana waan lafaan isaa keessaa bahu akkamitti ta'in qaba kanaaf hin akka irra sagaleen waaqayyoo amanuu dhaga'uu dhaga'uun immoo dubbii sagalee waaqayyoo dubbii tokko namni tokko dubbate hin ta'u amanuun kan sirra jiraatu dubbii sagalee waaqayyoo namni tokkos dubbii sagalee waaqayyoo sitti dubbate nan amanu hin taane
amantii waan hin qabneef siif hin ta'u qaba. Konkolaataan nama akkamitti konkolaataa keetaa manni nama akkamitti mana keetaa amma kana Ameerikaan baa'u amma kana sokkita paaspoortii malee miraan yoonni ta'ii nafe naan bakka waaqayyo dubbate waaqayyo dubbachuu isaa kan hin ta'e waaqayyo sagalee isaa haadha waaqayyo sagalee waaqayyooti raajii sirratti raajoon siif hin ta'u dubbii waaqayyooti dubbii waaqayyoon barsiisan jedhu abarsiisuutu irra jira dubbii sagalee waaqayyoo kana amanaa raajii namni sitti raajuu amantaati baay'ee dubbii sagalee waaqayyoo dubbii sagalee waaqayyoo masii dubbisee isa amansiisu jedhu sagalee waaqayyoo isatu si fayyisa isatu si jijjiira isa adabu waaqayyoo lamaan dubbii sagalee waaqayyoo dhuunfaadhaati amma biyya geggeessitan akka sagalee waaqayyoo kanatti yoo jiraachuudhaaf baaddan nagaadina keenya dhufuudhan nagaa sin agarru eebba sin agarru hin jiru sagalee waaqayyoo sagalee waaqayyoo kana wanni gadi buuftan amma saabbaan gaafa cabse waldaanii ija jaamsaadha waldaa kiristaanaa keessatti nu lallabanii irraa warra bakkee maaluu jiru mannaa dabalee nuyyuu gadi buufne nuyyuu sagalee waaqayyoo hin ta'e raajota keenyaa iddoo qabna raajota keenya sobdoota keenya mootota keenya iddoo qabnu sagalee waaqayyoo iddoo qabnu warra kaanumaatuuf maafu mannaa dabalee garuu isa kan dhuunfaadhaati amma warra biyya geggeessitanii dubbiin waaqayyoo sin keessan turte jennaan bu'aa sin buuftan irraa balleessaa sin balleessitan caala. Seektarii kamirrayyuu kan jirtan iddoo barbaaddan yoo jiraattan Kiristoosiin achi keessanii wangeela kana achi keessanii bu'aa sin buuftan tokko iyyuu hin jiru. Yesuus Kiristoos wangeelli kun sagaleen kun lafa inni ittiin barbaachifne eessayyuu hin jiru. Eessayyuu hin jiru. Sagalee waaqayyoo kanaan gaggeeffamna sagalee waaqayyoo kanaan gaggeeffamii sagalee waaqayyoo kanaan bayii galii sagalee waaqayyoo kanaan gaggeeffamii hojjedhu gaafa sana fiixaan ba'umsa guddaa jireenya keetiif amma biyyaaf taatutti kanatti ga'uu dandeessu sagaleen waaqayyoo kun maanuwaalii jireenya kee ta'utu irra jira. Nami kamiyyuu wangeela kanatti amanuu dirqamadhaan. Nama kam ta'a nama baratte ta'ii nama baratiin ta'ii sagalee waaqayyoo kana ala ati du'aadha. Ati du'aadha. Sittan hima ati du'aadha. Piroofeesara ta'uu danda'a piroofeesara du'aa jedhamtaati. Dooktara ta'uu dandeessa dooktara du'aadhaati. Ati biyya geggeessuu dandeessa du'aadhaati. Reeffatu deemaati. Wangeela kana ala fayyinni hin jiru. Namni wangeela kana ala fayyee hin beeku. Wangeelli kun dirqamadha maandaatooriidha dirqamadha dirqama si barbaachisa wangeelli kun filannoo miti kun si barbaachisa yoo jireenya barbaaddate yoo jiraattee jiraachisuu barbaaddate dubbii waaqayyoo kanaaf buluutu sirra jiraata warri waldaa kiristiyaanaa keessa jirtan amanneerra warri jettan wangeela kanaaf warri jiraataa hin jirtu wangeela kanaaf warri as xiggiirra keessan moggaarra warri keessan waa biraa waldaa kiristaanaa keessa warri fidattan ashaboon keessan nun fayyisu zayitiin keessan nun fayyisu xibaarri keessan nun fayyisu wangeela Kiristoosi kan fayyisu saba kan wangeela Kiristoos ashaboon kee mootummaa waaqaatti nun galchu zayitiin kee mootummaa waaqaatti nun galchu xibaarratti xibaartu kun tarkaanfii tokko nun deemsisu udduuba malee gara fuulduraatti nun deemsisu wangeela Kiristoos kana karaa kan nuu ta'ee mootummaa waaqayyootti kan nu godhu. Abbootiin qabeenyaa wangeela kana argatiin qabu. Tikeeta biyya Ameerikaa geessu kutachuu dandeessa. Mootummaa waaqaa kan si galchu tikeeta kutachuu kan hin dandeessu. Utuu ati sooressa taatee jirtu hiyyeessi du'aan tokko Kiristoositti amanee si dursee mootummaa waaqaatti gala. Hattoonni si dursanii mootummaa waaqaatti galuu gooftaan Yesuus maal jechuudha beektu Yesuus Kiristoositti wangeela kanatti amannaan ante ጻድቅ ቁጭ ብለህ እያለ ወንጌልን ጥግ አድርገህ እያለ ማለት ነው እሱ አልፎ የዘላለም ሕይወትን ያገኛል። አከሲዳ ዱብች አከሲዳ ቦሎታ አከሲዳ ወንጌል ኩን ለፈነት ሲንበርባች ነው ወር ብያ ገጌሲተን ብያ ኬኛፍ ከኑ በርባችስ ወንጌላ ከነ ኬስ ጅሩ
Hin beektu ati wangeela kana caala. Wangeelli kun sagalee Waaqayyooti. Sagaleen Waaqayyoo pilaanetii kana kan uume isadha. Utuu ati uumamin dur ati koo kaleessa dhufte. Dooktara Baluu ati kaleessa dhufte. Piroofeesara Baluu ati koo kaleessa dhufte. Kaleessa kanatti dhufte. Wangeelli kun uumama dura ture. Uumama kana kan uume sagalee kanadha. Pilaanetii kanaaf kan barbaachisu biyya keenyaaf kan barbaachisu si caala wangeela kanatu beeka. Wangeela kana gaafadhu. Wangeela kana dubbifadhu. Wangeela kanatti aman isa booddee akkamiin biyyi kun nagaa akka isheen taatu akkamiin maatiin kee nagaa akka ta'u kan sitti maalidha beektaa isa kanadha. Fayyina lubbuu keetiitii fi fayyina foon keetiitii fi kan ittiin fayyitu Waaqayyo sagalee isaa sii kenneera. Wanta biraan joorina. Xibaara biraan joorina. Baddaaf gammoojjiin deemina. Raajaa baluus barbaachuun dhaqina. Wangeela kanatti jiraadhaa isa booddee hin jiraattu. Wangeela kana dubbifadhaa itti amanaa isa booddee hin fayyitu. Fayyinni kanaaf hin fayyitan. Kanaaf utuu joortaniif ganaa joortu. Wangeela kana haala warri waan baay'ee barbaaddan waan baay'ee argachuu barbaaddan ganaa joortu siin jedha gaa Waaqayyo gooftaan macha. Elaan immoo raajii isa sirrii isaanii isinitti hima ganaa joortaa siin jedha Waaqayyo gooftaan macha. Kanaafas deebi'a. Sektarii kamirra jiraadha wangeela kana Phaawulos akkanni Phaawulos ani wangeela kanatti yella'uudhaan warra Roomeetiif gaafa barreessu Roomee boqonnaa 1:16 haleluuyaa kana dala ani wangeelatti yella'u hin humna Waaqayyoo isa warra amantii qaban hundumaa duraan dursee warra Yihuudoota akkasumas warra Giriikota fayyisuudha hundumaa kan fayyisuudha waan ta'eef itti yella'uudha. Wangeela kana baannee deemutti amma yellaa nutti gaarra mini amma dargaggoonni maal amma ayintiitu Yesuusitti amanaan iyyuu faara ምናምን akkasitti faasinitti fakkaata. Wangeela kana baattanii adeemuun qaanufta. Phaawulos akkasidha. Bara falaasfonni guutanii bakka dubbii adda addaa ምናምን waan dinqii bakka jechoota ምናምን garagaraa filatanii waa kalaqa wayii tokkoon uume ምናምን jedhanii itti bara isaan ittiin of jajan inni immoo wanti tokko jiru wangeela kana caala dinqiin hin jiruudhaan. Annaa namicha raataa kana namicha joonjaa kana waa Yesuus sadu'ee kana haasaa du'eeraaf nama du'ee haasaa jedhanii yeroo isaan itti kolfan ani wangeelatti yella'u sababi isaa maal hin fayyisa waan ta'eef. Haleluuyaa. Hin fayyisa waan ta'eef. Nama hundumaa kan fayyisuu danda'u, hiyyeessa kan fayyisu, sooressa kan fayyisu, gurraacha adiidha kan hin jenne, hundumaa uumama nama kan ta'e hundumaa kan fayyisu, ulaagaa kan hin keenye kan isatti aman hundinuu kan fayyan, jireenya bara bara haa qabaataniif malee haa badaniif miti. Waaqayyo ilma isaa Yesuus Kiristoos nuu kenne kunooti sagalee isaa kana jechuudha. Kanatti yoo amante bara baraan jiraattu. Hiyyeessa ta'e sooressa ta'e xaaxan Yesuus ala garuu reeffaati. Yesuus Kiristoositti deebi. Inni waldaa keessa jiru inni tajaajiltu xibaara keetiisi wangeela kana nutti lallabe wangeela kana nu barsiisa wangeela kana saba keenyatti isa kan fayyisu hin fayyisu waan itti xibaaraartu kun hashaboon keen fayyisu irra deebiinsi hin jedha bishaan keen fayyisu zayitiin keen fayyisu zayitii ittiin ittoo hojjetadhaatii nyaadha foon keessa du'aadhaaf isa fayyisu isin hin fayyisu waa biraa isin fayyadu kan ittiin fayyunnu kan wangeela kana barsiiftu taanaan hudduu jala dhiinnee ari'uudhaan bakka raajonni sagalee Waaqayyoo beeku. Raajii isa bara kanaa waliisaa wallaalle sagalee Waaqaan beeku sagalee Waaqaa sunitti xibaara meeqa nuu xibaartuudhaaf isa dhiifnee dhufne nu Yesuusiin barbaacha dhufu wangeela kana barbaacha nu wangeela kana nutti himtan taana adaraa seera duraa dhaabaa maqaa Yesuusiin dhayina. Gooftaan maccaa guddisee isin haa eebbisu. Egaa sagantaa keenya guyyaa har'aa kana maan xumura torban dhufu barbaachisummaa sagalee Waaqayyoo qabxii isa lammaffaadha kan walii wajjin ilaalu. Waaqayyo gooftaan isin haa eebbisu. Halqabaa kaaftanii amma yeroo waan kanaatti waan wajjin turte gooftaan isin haa eebbisu. Waaqayyo guddisee isin haa eebbisu kun sagantaa birmadummaati. Egaa obboleessa koo Sooressaa Getaachoo wajjin kaameraan haa qabatee kan jiru. Amma xumuraatti kan wajjin hin ture Waaqayyo gooftaan guddaa isaa eebbisu burqaa giraafiksii gooftaan ammallee dabalee si haa eebbisu giraafiksii kan nu hojjetu Yoosef Getaachoo Waaqayyo gooftaan si haa eebbisu jechuu barbaada. Egaa sagantaa sattaanutti deebinee wal agarraa YouTube chaanaalii irrattidha kan isinii darbu sagantaan kun yeroo hundumaa roobii galgala sa'aatii 3 walakkaadha kaaseetti isinii darbaa hordofaa duduuba deebi'aati. Episoodii tokkoffaadhaa kaasee amma 21 irra
dhaggeeffadhaa dhugaan isiniin jedha jireenyi keessan hin geeddaramne. Dubbii koo miti waan ta'eef. Sagalee Waaqayyooti waan ta'eef. Gooftaan maccaa isin haa eebbisu. Egaa sagantaa itti aanutti amma deebinee wal agarruutti nagaa gooftaatiin tura. Dhugichi birmaduu sin baasa dhugichatti qabamaa jiraadhaa. Nagaa nagaatti gooftaan maccaa lafa isin jirtanitti isin wajjin ta'u. Kana limitiin afibse ifatti na baasee cubbuu koondumaa na abdiise hiikee.